Saganta BBC Afaan Oromoo. Ashama kamolta sagantaan BBC Afaan Oromoo ixata galgalaa eegalee waraana kaaba Itoophiyaa joota 15 ture araaraan xumuruuf maaltu deemsifamaa jira? We have started talking with the federal government. Mootummaa federaalaa waliin marii eegalleerra. Qornet alaamaachillee maasaakaat akka fedhii keenya karaa waraanaan galmaan geenye jechuun humnaa fi fedhii qaban. Qormaatawwan ijoo jiranis gaafanneerra. Gamtaan Afrikaa Burkina Faso miseensummaa keessaa haqe weellisaa qonnarraa gara aartiirraa gara qonnaa deebi'uuf dirqamuu himu. Dhimmooti biyya keessaa fi alaa ijoo ta'anis jiru ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Waraanni kaaba Itoophiyaatti baatiiwwan 15 ture nagaan akka xumuramu taasisuuf sochiiwwan taasifaman itti fufaniiru. Waraana Itoophiyaa akka miidhee fi sadarkaa addunyaatti ijoo dubbii taasisee kuni booda kana tasgabbaa'eera. Haa ta'u malee qaamolee lola keessa qooda fudhatan waliigaltee dhukaasa dhaabuurra hin geenye. Gama mootummaa Itoophiyaa sochii araaraa adeemsifamaa jira jedhame irratti wanti dubbatame dhiboos finciltoonni Tigraay garuu kallattiin ala mootummaa federaalaa waliin marii eegaluu isaanii himaniiru. Durataan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabar Mikaa'el turtii BBC waliin taasisaniin mariin kallattiin ala eegaluu himaniiru. Yes, we have started talking with the federal government. Of course, there are shuttle. Mootummaa federaalaa waliin marii eegalleerra. Mallattoon faara qabu ni mul'ata. Garuu hanga ija godhatutti eegaa jirra. This shuttle diplomacy to be fruit. Lola waggaa tokko oliif ture booda yeroo mootummaa federaalaa waliin marii eegaluu himan wantoonni akka haldureetti ka'an maal akka ta'an Dr. Dabratsiyoon akkanaan himu. Yes, we are prepared, but we have to give a chance for peace. Without peace, forget about the politics. Lolli dhaabatee nagaan akka bu'uuf carraa kennuu qabna. Kanaaf qophoofneerra. Nagaa malee lolichaaf furmaata siyaasaa barbaadu miti. Sababa ulaan deeggarsaa cufameef uummanni iyyuu ni dhuma. Naannolee lamaan keessaa bahuu keenyaaf sababni iyyuu kana ture. Dabalataan sochii araara buusuu gamtaan Afrikaa, Keeniyaa akkasumas UN taasisan tumsaa jirra. Araarri akka bu'uuf haaldureen keenye deeggarsi uummata bira gahuudha. Ta'us carroomuu dhabuurraa mootummaa uummata isaa ajjeesu waan qabnuuf dhukaasa dhaabuu waliigaltee irratti hundaa'e haa geenyu jenne. Haaldureen biraa humnoonni alaa Tigraay keessaa bahuu qabu. Waraanni Eertiraa ammallee Tigraay keessa jiru bahuu qabu. Milishaan Amaaraallee Tigraay keessaa bahuu qabu. Jiddu seentummaan qaama alaa hafuu qaba. Achii gara marii biyyaalessaatti galla. Then we have to continue to the inclusive national dialogue. Waraanni jootaaf taasifamaa ture akka dhaabbatu sochiiwwan hedduu taasifamaniiru. Booda kana qaamolee lola keessa turan mariitti deebi'uuf haala akeekuun tarkaanfiiwwan fudhachaa jiru jedha dhaabbata International Crisis Group'tti qorataa olaanaa Itoophiyaa kan ta'an William Davison. Davison lolli biraa ka'uun adeemsa kana ni danqa jechuun yaaddoo ibsa. Some positive developments in some regards in the past month or so. Yeroo muraasa darban wantoonni abdii namatti toran mul'ataniiru. Humnoonni Tigraay, Amaaraa fi Affaarii bahuun isaanii fedhii mootummaa federaalaa tokko galmaan gaheera jechuun ni danda'ama. Dr. Dabratsiyoon xalayaa mootummoota gamtoomaniif barreessaniin humnoonni Amaaraa fi Eertiraa lixa Tigraay irraa akka ba'an gaafachuun isaanii gama hooggansa Tigraayin ilaalchi yaadaa akka jiru akeeka. Gama kaaniin mootummaan federaalaa gara Tigraay akka hin seenne ibsuu fi namoota siyaasaa Oromoo hiikuun isaa ergaa nagaa dabarsa. Haa ta'u malee bakkeewwan Tigraay daangessan lolli ni jira. Gama Abiyaalaa, Raayyaa, Waagimraa, Maayisaabirii fi Addarqaay lolli jabaan taasifamuu dhageenyeerra. Marii biyyaalessaa ilaalchisuun ministeerri muummee Abiy Ahmed adeemsa qaamolee alaa fi keessaaf ifa ta'ee mul'atuun hunda akka hammatu carraaqqii taasisaniiru. Kuni barbaachisaadha. TPLF amma tokko bakka buufamuu danda'a. And at the Arca, it's a quite significant fighting. Dhaabbati biyyoota gamtoomanillee gama naannoo Tigraay daangessaniin lolli akka deemsifamaa jiru ibseera. Torban darbee immoo humnoonni Tigraay gara Affaar seenuun isaanii dhagahameera. Dhimma Itoophiyaatti dhiyeenyaan kan hordofanii fi xiinxalaa kan ta'an ogeessi seeraa Dr. Adam Kaasee araarri haa bu'uuf abdiin jira jedhu. Garuu immoo adeemsi araaraa jalqabee erga jedhamee lolli dhagahamuun marii adeemaa jiruun wal qabatu mala yaada jedhu qabu. በእኔ እምነት ሁለቱም አንደኛ በጦርነት ዓላማችንን የማሳካት አቅምም ፍላጎቱም የቀነሰ ይመስለኛል። አንድ
Tokkoffaa qaamni lamaanuu fedhii keenya karaa waraanaan galmaan geenye jechuun humnaa fi fedhii qaban waan irra sanatti fakkaata. Lammata hanga walii galtee irra ga'amutti hanga humni isaanii danda'e tokkoomna isa kaanii laafisuudhaaf yaalaa jiru jedhee yaada. Haa ta'u malee carraan nagaa buusuu ni jira. Gama mootummaa federaalaa yaadni araaraa ifa ta'e hin dhufne. Akka yaada kiyyaatti kanaaf jarjaruu hin qabnu. Sababni isaa gama TPLF garee tokkotu jira. Gama federaalaa garuu qooda fudhattoonni akkasumas fedhiiwwan hedduun ni jiru. Paarticha keessatti garaagarteen ilaalchaa fi adeemsaa ni jira. Yaaddoonis jira. Keessumaa naannolee Amaaraa fi Affaar adeemsa araara buusuu yoo milkaa'uu dhabe akkasumas humnoonni Tigraay yoo weeraran miidhaan ijoon isaan ragaa waan ta'eef yaaddoon isaanii kaanirra ni dabala. እንደገና የትግራይ ኃይሎች ቢወሩ ዋናው ጉዳት የሚደርስባቸው እነሱ ላይ እንደሆኑ ፍርሃታቸው ይጨምራል ከሌላው በላይ ማለት ነው። haalamma jiruun araara buusuuf dhimma lixa Tigraay naannoon Amaaraa kiyya jedhuu fi hirmaannaan Eertiraa gaafii ijoo deebii barbaadanidha. Yaada Dr. Adam Cimsuun Oslo New Universitytti qorataa nagaa fi waldhibdee kan ta'an Profeesar Cheetil Tronvol Ministeerri Muummee Abiy Ahmad araara buusuuf fedhii agarsiisanis paartiidhuma isaanii keessa kan isaan morman jiru jechuun himu. Segments of the Ethiopian government, meaning possibly the Prime Minister himself, have shown an interest to Ministeerri Muummee mataan isaanii adeemsa marii Itoophiyaa hammate qofa osoo hin taane qondaaltota Tigraay waliin adeemsa koominikeeshinii uumuuf fedhii agarsiisaniiru. Haa ta'u malee mootummaa keessa qaama biraa kan kana morman jiru. Kunneen adeemsa waraanaan TPLF fi hooggantoota dhaaba TPLF yeroo xumuraaf dhabamsiisutu fala jedhanii yaadu. Ministeerri Muummee Abiy as keessa gidduutti rakkatan. Adeemsa araaraa adadumatti adeeman paartii isaanii fi bakka deeggarsa qaban keessaa kan isaan morman jiru. Osoo araarri bu'ee hawwii kooti garuu wal xaxaadha. Itoophiyaa keessatti wal dhibdeen TPLF fi mootummaa federaalaa rakkoo tokkodha malee lolli biraas Itoophiyaa keessa jiraachuu dagachuu hin qabnu. Conflict dynamic is just one, the primary one, but you have other civil wars parallel to that. Amma moduu gaggabaabsanitti magamtaan Afrikaa biyya lixa Afrikaa Burkina Faso miseensummaa irraa haqe kunis sababa waraanni mootummaa fonqolchee aangoo qabatee fi gamtaan dinagdee biyyoota Afrikaa ECOWAS illee biyyatti haquun ni yaadatama. Magaala kaaba bahaa Keeniyaa daangaa Somaaliyaa argamu Mandeeraa keessatti haleellaa boombii konkolaataa uummataa irratti raawwatameen lubbuun namoota 9 caalu darbe hedduun ammoo madaa'an. Konkolaataan uummataa deddeebisu gara magaalaa Mandeeraa hedduu irraa deddeebiin haleellaan hidhattoota qaqqabeetti imalaa ture. Kooriyaan kaabaa misaayila waggaa 5 asitti furguggifteetti gargaaramuun suuraawwan kaafte gadhiifte. Suuraan hin baramne hawaarraa kaafame kun qarqaraa fi naannolee Kooriyaa agarsiisa. Murteessaan kubbaa miilaa waancaa Afrikaa irratti dursee firiin biyya afuufe silaa du'een oole jechuun dubbate. Tapha ramaddee 7 dura maaliin Tuuniziyaattiin mootii irratti ture. Murteessaan lammii Zaambiyaa Jaanii Sikaazwee osoo yeroon hin xumuramin si'a 2 xumurameera jechuun tapha kan dhaabsisan. Taateen isaanii kun ijoo dubbitee ture. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Abbaan murtoo lammii Zaambiyaa Jaanii Sikaazwee tapha waancaa Afrikaa irratti Tuuniziyaan Maalii wajjiniin taphatte daqiiqaa 90 otoo hin guutiin sekondii 13 hanqisee taphicha goolabee ture. Abbaan murtoo otoo yeroon hin ga'iin tapha goolabe kun otoon taphicha goolabuu dhiiseera ta'e garmalee nattoo urraan kan ka'e du'uun mala ture jedhan. Tapha sanarratti sekondii 5 dursee dhaabuu isaatiin duras otoo sa'aatii ilaalee mirkaneeffatee taphicha deebiseen eegalchisiin daqiiqaa 5 dursee tapha addaan kutees ture. Namoota dirqamaaf biyyaan baadhaqanii sanduuqaan deebifaman ani argee beekaa jedhe Sikweeziin. Anis akkas ta'uudhaaf qarree ga'een ture jedhe Sikweeziin itti dabaluudhaan. Kana nuuf hin wallaaleen hafe ani sirumayyuu nan carroome. Otoo akkas ta'e sirumayyuu seenaa biraatu himama ture jedhan. Sikweeziin doktoroonni qaamni koo akka hin qabbanoofne natti himani. Otoon of hin wallaaleen tapha goolabuutu narra ture jedhan. Tapha sana akkan goolabu sirumayyuu waaqayyotu natti himee jedhan. Maarree isatu du'arraa na oolchee jedha Sikweeziin.
taphni garee ramaddii faa amajjii 12 darbe kan wayita gaggeeffamu Tuniziyaan 1-0 durfamaa kan turte yoo ta'u leenjisaan garee Tuniziyaa gara dirreetti fiiguudhaan Sikwezii fi gargaaraa isaa wajjiniin dhimma yeroo otoo hin ga'iin goolabuudhaan wal qabatuuf ittiin loluudhaaf ture. Taatullee Sikweziin murtoo isaatti cichuudhaan namticha dirree baasuuf qaamoleen nageenyaa barbaachisanii turan. Daqiiqaa 20 booda qindeessitoonni taphichaa taphni sun hanga goolabamutti akka deebi'ee taphatamu ajajan illee taphattoonni Tuniziyaa dirreetti hin deebinuu jedhanii didan. Maaliin taphicha injifachuun achumaan labsame. Biyyoonni kaaba Afrikaa komii isaanii Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaatti kan dhiyeeffatan yoo ta'u komiin isaanii fudhataman arganne. Sikweziin Zaambiyaa akka qaqqabaniin dhiibbaan haala qilleensaa cimaa akka tures dubbataniiru. Xumura bara 1990 keessa sirboota aadaa kaaseettaan hojjeteen dhageettii guddaa horatee ture weellisaa Ayyalaa Nugusee yeroo dargiin gufuu obboleessa kiyya Finfinneetti mana muuziqaa tokkummaa jedhamu banatee ture jechuun hime. Dandeettii kiyya waan beekuuf walaloo fi yeedaloo akkasumas waan barbaachisu hunda na gargaare kaaseeta yeroo sana baase jechuun dubbate. Durumaa qonnarra gara aartii dhufu kan immoo Ayyalaan yeroo ammaa garuu rakkatuu isaa hima. Weellisaa Ayyalaa Nugusee maaltu sirbarraas akka fageessee fi haala amma keessa jiru ilaalchisuun maatii olaanaan isa dubbiseera. Jalqabaan qotee bulaadha. Yoomi guutumaa guutuutti sirba lafa keeyotee gara qonnaatti kan deebite? Amma gara waggaa 13 deemeera natti fakkaata. Eegas waggoota 13 kana sirbarraa adda baateetuma hojii qonnaa irratti qofa hojjechaa jirta jechuudha? Jireenyi maal fakkaata? Tarii fedhii muuziqaa yoo si keessa jiraate guutumatti dhiistee amma qonnatti deebi'uu keetiin maaltu sitti dhaga'ama eegasii? Gama tokko baay'ee yaada natti ta'aa jiraata. Ijoollee hanga tokko abbaa ijoollee yookaan ijoolleen barsiisu kana qabaachuu baadhee baay'een hamma tokko itti fufuun danda'a laata jedhee nan yaadayyuu. Wanta na gadhiise immoo lafa bu'ituu alata laata. Ijoolleen kun immoo rufatta laata waan jedhurraa ka'een malee hamma tokko manni muuziqichaa cufamuun isaa humna qonnaa kana yookaan qonna caala bakka jedhu kana. Yaadetaniiti deebi'ee weellistoonni kan manni kun cufamuu qabu gurbaan du'e kuni egaa ilmoon isaa mana muuziqaa kana jechuurraa hoggaasaan yaada nu kennan tokko inni cufamuun isaa hamma tokko baay'ee deematti dhaga'amu egaa diddiin immoo asiin nama ga'a. Sirboota yeroo sana uummata biraan geesse keessaa kan jaalatama guddaa argate sirba kami? Egaa jaalatama guddaa argate hamma tokko ana kileetota Abbabaa Biqilaafaa kaasee taphatu Qananiisaa fa'aa an jaalatama argatee yookaan beekamtii irraan mana muuziqaa sanis ta'ee kan anas an beekamtii argamsiise tokkoffaan isa ka'a. Meega sagaleedha waan gabaabduu naa jettaa isa jalqabuma isaa? Jechuun hin danda'a haasaa wajjin xiqqoo hafuura yoo na dadhabse malee. Hin dheeressinu waanuma gabaabduu. Egaa namoota guramaa ta'uu bababii kilaa bababii kilaa aleeti gaabii tanii guramaa ta'uu magaa keessan kan fedhaa kanaan sabaa talaa kana fakkaata ka'a. Kan biraa darroo roobee kan jedhu tokkos sirba aadaa baay'ee jaalatamaadha. Inni immoo sirba aadaa hangafa Cidaati. Rooroo beedaarii abeenye asooguu beedaarii qabeenye lootinni meeshii koritti neegadhe. Asiiroo beedaarii kan baamata daarii kan baamata asooguu beedaarii barbaamata tinni meeshii koritti neegadheedha. Tole baay'ee galatoomi. Amma fedhii sirbaa qabdaa tarii gargaarsuma waan dhabdeef sirbarraa adda cittee teessa moo dhaabdeerta sirba? Sagaleen dullumaa kun bakka sanan qataa laata waan jedhu natti fakkaata malee ilaalchafis ta'ee waa hundaafuu iddoo hojjetame jedhee bakki yaadu iddoo hojjetame aadichi faarumatti mul'achuudhaaf yookaan agarsiisuudhaaf hin danda'amaa laata jedhee fedhii akkasii keessa kiyyanuma jira ka. Ijoollee meeqa qabdaa? Waliigala dhiirri 3 dubarri 5. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu shamarreen Tanzaaniyaa Esnaat Gideon ulfoonfinaan mana barnootaarraa ittifamtee turte harka tokkoon daa'ima ishee harka tokkoon immoo qalamaa fi daftara qabattee daree seente. Kana dura mootummaan Tanzaaniyaa shamarran ulfaan barumsaadhaa dhorkee ture amma garuu murtii kana kaaseera. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC Afaan Oromoo irraa kanuma kan isiniif dhiyeessee ammayyuu taanaadha kan qopheesse hirphaa gammachuudha boroo walitti deebina halkan